السلام عليكم وبليقي كم جرتن الرس فترة دائما قبل هاد بانكيكا دائما كل في مزرعة كاتاتي قبيسن سنين قبل هاد هم مايي نور دفان سنين جا قالتوما بانكيكا دائما خانو قبيسو فرانتنا موزة هباتك كافي كل هباتك سيريو أجا خدا خمي خدايما سن مانكا كم فيدمي واسدين خنا ولي في دولان فترة بريدة دائما في قبيسنا يجو موزة ممري أكنتي شوكالان داخل يجودا ماشينانيس داخوني دنديسن akkuma isin feetanii jechuudha. San booda killee abbaa takkanti naqadhee jechuudha. Killee egaa ijoollee irraa eeguu qabna. Dooktarri hamma amatti akka killee adii akka daa'imni hin fayyadamne siin jaa. Garuu an killuma keessaa saniin fayyadamuu ture amma hojii yeroo lammaffaa killee guutuu fayyadamuu kiyya maaliif daa'imni kiyya ji'a 10 akka ta'ee jira amataaf deemuuf deema so isin warri daa'ima xixiqqaa ji'a 6 kana qabdan killuma keessaa san fayyadamaa jeetiin isin gorsa maaliif alaarjika yeroo hedduu qabdi killeen kanitanii fi xiqqoo laaluu qabdanii jechuudha. Ana madura killee guutuu yeroo takka kannee fi yeroo lammadaati daa'ima irratti rakkoon argine saniif hin kannee fi jechuudha. San duree yeroo baatii 6 takka 7 8 kanuma keessaa saniin fayyadamaa jechuudha. So amanni takkaa fi jiini 10 takkas waluma bira jeetiin guutuu san fayyadamee rakkoo irratti hin argine. So isin daa'imni keessan yoo ganaa daa'ima ji'a 10 takka hangahin takka amata hangahin adii san hin gorfamuu jechuudha. Akkasitti hubadhaa viidiyoo. Muuzaa fi killee fi siriyoo daa'imaa maankaa takka fayyadamee paankeeka bareeda paankeeka ajaa'ibaa kana ta'eef jechuudha. Bifa kanaanis faxara akkana qopheessuu ni danda'ama daa'imaaf. Nyaata gosta akka yeroo hunda kannanii fi daa'imni akka namarraa ni fannee bifa kanaanis akkana jijjiirree kannuu fi dandeenya. Viidiyoon irraa saniif hin qopheesse. Muuzniinis faayidaa qaba, killeenis akkasumatti pirootiina waa hedduu of keessaa qabdi. Faayidaa hedduu qaba. Bifa kanaanis akkana qopheessuu fi dandeenya jechuudha. Amma dura yeroo takkan akkana godhee fi hedduu jaalatee nyaatee jechuudha daa'imni kiyyaa. Kun yeroo lammadaati. Akkana qopheessuu kiyyaa. Kunoo bifa kanaanis daa'imni qajeelee namaa nyaataa jechuu faxara. Yoo feene sun akkana mummurree xixiqqeessinee bifa kanaan yoo daa'ima dura keenye daa'imni aduu irra akkanne takka takkaan fuudha ifiin nyaataa jechuudha achumaanuu
ifiin nyaatu barsiisuu taatii jechuudha. Kaan sun akkana ciccaree aannan daa'imaa foormulaa itti naquudhaan qopheessee faxara isaa kannaaf jechuudha. Hedduu laafaadhaa waan takka wanni nama dhibaan jiru muuzaaf killee manarraa namni dhabuun jiru yeroo hunda. Faxara akkana jirree fi yookaan jaalalli aduu hin ifanne nyaataa jechuudha. Bifa kanaan hin qopheessaa. Viidiyoo laayik godhuudhaan akkasumas sheer godhuudhaan sabskiraayibis naa godhaa. Galatoomaa viidiyoo birootiin ammoo wal arginu nagaattiin isiniin jaa.